بكل جدلك بيفتون دبان بريتو سبكو قدان كينيا ملكين وافقون جرتو فاتين قلب فاقدا نرجينو دار رايفتو يوميو وين كينيا قلب قيسي مالي نفتو قلب قيسي مالي نفتو Oromoni akka sabaati ilaalama saba guddaadha ganfa Afrikaa keessa akka neeshinii tokkooti malee akka etnikii miti akka saba xiqqaa ishee xixiqqoo miti kanaafuu Oromoni guyyaa kana bara diina jalaga seenee qabee hanga ammaatti wallaansoo guddaa deemsisaa jira bara Minilikii ka'ee hamma ammaa kanatti hamma Mallas Zeenaawitti kanatti wallaansoo guddaa deemsisaa jira kanaafuu wallaansoo walirraan cinne kana waan godhaa jiruu fi gootowwan baay'ee dhabneerra gootowwan warri jennu kuni warra daangaa isaanii irratti tuulolanii warra dhabamanii warra aarsaa guddaa kaffalanii warra akkasii kana warra kaan immoo warra utuu qorannoo jala tuungalin akkasumaan karaarraa qabamanii badanii ajjeefaman ummata Oromoo walumatti qabaa haala warri kaan immoo utuu ogeeyyiin Oromoo utuu qorannoo godhanii utuu barreessanii utuu hundumaa godhanii warra bade sana hundumaa ilaala kun. Baalchaa caccabsaa waggaarii Nuraddiiniif qorkee murataati marii nuduraa mul'attan hogguu dhiyaabarii lalisee fi juukii jamiilaaf saartuu aashaa fi fuulanii arganneef daraartuu ittuu fi waarituu leensaa fi ayyaantuu dhiiraa dhalaan qabu kabiyyaaf of laatu odaaf mammadamaan godaanaa fi galmoo jaatanii xisireen subiif jaarsoo waaqoo Huseen soraaf dursaa margaaf qallaa waaqoo Binsarmuuf tottoobaa abbaa xiiqeef shaanqoo sabboontota sabaa jaallawwan warraaqoo walitti qabaa kanuma ummata Oromooti guyyaan gootota Oromoo isaan gootawwan warri ammayyuu waa'ee Oromoo haasa'u warri waa'ee Oromoo dubbatu warri waa'ee aadaasaa afaansaa seenaasaa babal'isaa adeemu kun hunduu kanuma gootawwan Oromooti gootawwan Oromoo haa jennu warra qawwee baatanii utuu lolanii qofa miti hunduma hammata eessa warra ala jiran warra biyya keessa jiran warra dondomaa jiranii hojii kana irratti bobba'anii jiran hundumtuu gootawwan Oromooti. Gumaa gootota Oromoo eenyuma ba'a eenyuma galcha gumaa gootota du'ee eenyuma ba'a eenyuma galcha saanyii gootota isaanii eenyuma dhala eenyuma dalcha. Waldaan hawaasa Oromoo kibba bahaa Malbarni jiru eebela 15 guyyaa ayyaana saba Oromoo jechuudhaani qophii qopheessaa jira. Tokkoffaa guyyaa gootawwan Oromoo biyya isaanii tiksuudhaa fi diinaa wajjinitu wallaansoo wal qabanii aarsaa guddaa kaffalan. Lammaffaa guyyaa ummati Oromoo bara garbummaa seenee qabee hanga ammaatti wallaansoo walirraan cinne godhaa waan jiruuf. Sadaffaa ummati Oromoo waliigalatti osoo dalaga isaa irra jiru
utuu barsiisuu utuu baratuu utuu gabaa dhaqee galuu karaatti qabamee warra du'e warra dhabame arfaffaa haala tokko malee lafa isaa irratti gurguramee osoo diinaa wajjin wal qabuu kan wareegame. Shanaffaa hanga ammaatti sababa Oromoo sanaaf mana hidhaa keessatti mashaqaa argaa warra jiran hundaaf kan ilaalu waan ta'eef guyyaan suni guyyaa fi haala kana laallee haala bal'ina kana laallee kabajuu dandeenya. Oromoon naannoo kana amma fi addunyaarra jiru sagantaa kan hordofu guyyaa kanaan daatee maal akka godhu barbaaddu? Oromoon biyya lafaarra jiru guyyaa kanaan daatee guyyaan suni guyyaa baay'isee barbaachisaa waan ta'eef tokkoffaa haala ittiin tokkummaa isaa cimsee wal faana dhufee wal'aansoo hamtuu amma keessa jiru keessaa karaa ittiin bahu falachuu. Lammaffaa waan hundumaatiin iyyuu karaa hundumaatiin diina isaa irratti bobba'ee harka wal qabatee inni maallaqa qabu maallaqa isaatiin inni mataa qabu mataa isaatiin waan danda'ameen hundumaa ijoollee dargaggoo jaarsatu hin ta'in waliigalatti kana irratti bobba'utu irra jiraata. Sadaffaa immoo warri hundumaa keessa jiranii warri koomunitiin biyya lafaa kun hawaasi biyya lafaa hundumaa sosocho'u kun waan kana irratti xiyyeeffatee waan godhu qabu hundumaa gochuutu irra jiraata. Wal ilaaluun irra jiraatu utuu waan tokko hin hojjetin utuu tarkaanfii tokko hin fudhatin eessa guyyuu ga'uun hin jiraatu hawwii qofattaaf. Yaa gootota Oromoo magaree tolloota Dasaa Birruu agarii manni gamaa Dasaa Birruu manni gamanaa lammii isaa bareekamee xinnuma tanaa waan balli namaa lammii isaa bareekamee xinnuma tanaa waan balli namaa. Salaaleen baafanii kaayeta salaaleen baafanii agarii daftaa Dasaa isaatti barbaadee argaafanii adeemsi gara barii bahu bakkachaa odumaan biyyee ta'ee mormaa garii nyaaddu nan galchaa oomiin kaabaa biyyee agarii tulluu gaalli kimsitee siikoo maaddee biyyee waaqa guutuufaa gaalli kimsitee hidhimee tachi nafee yoo hidhime seenaan hin dagatoo. Encha kana oomishte lafti Oromoo ittiin gaabbeto ijoolleen Oromiyaa qabanii fardeen golomseessane agariin itti addasaan diina biyyarraa godaansisane ofiin mongodaananii eenyu kan isaanuu godaanseso akerraan Oromoo gootota lafeeduu sodaacheso harkaraan lolaan jennaan keessa gadi baatee alamuu ilma qixxeessa mutu keessa gabileensa. Oromoo ammanaa duubatti deebitanii laaltanii
maal argamsiiseera jettanii yaaddu yookaan bu'aan argamsiifne bu'aa argamsiises qaba. Qabsoo malee bu'aan hin jiru biyya lafaarra eessayyuu hin jiru. Qabsoolee uummata Oromoo bu'aa guddaa argachiise. Qabsoonni waliigalatti eega uummati keenya diina jala seenee bara Minilikii ka'ee hanga ammaatti lafa isaarraa buqqa'ee aadaa isaarraa badee hundumaa ta'ee harkatti fashalee deebi'ee bara 50 keessa 1950 hamma 66tti waldaa Maccaaf Tuulamaa ijaaramee waldaa Maccaaf Tuulamaa waan tokko godhaa ture. Sosochii godhaa ture. Uummata Oromootiif karaa saaqe. Achi keessaa addi bilisummaa horamee bahee muuxatee bahee wallaansoo armed istraagalii godhe. Wallaansoon suni maal fidee waggaa 1991tti hawwi chaartarii sana isa jalqabaa Oromoon saaqe. Achirratti self determination kan jedhu. Dooga'ee mirga Oromoosii hanga tokko iddoo dhufee tokkoffaa kan bu'aa guddaa buuse gaala. Wallaansooni tokkoffaa daangaa Oromiyaa kan jettu maqaasee achi keessa kaa'e. Lammaffaa seenaa Oromoo isicha badee barbadaa'ee hundumaa ta'e sana qotee boolla keessaa baase. Sadaffaa afaansaa yoo harkaa badee kan ture qubee deebisee dhaabbatee qubeedhaanii tajaajila kennaa jiru ammayyuu hundoo hundumaatti. Kanaafuu biyya lafaarrattis eessattis kuni waan gurguddaadha kun. Waan xixiqqaa immoo waan baay'ee of jala galfateera. Amma yeroo kan dargaggoosaa barsiisaa jira, afaansaa facaasaa jira, waan hundumaa godhaa jira. Kuni isa guddaadha. Eenyuyyuu booddeetti deebisuu hin danda'amu. Kanarratti dhaabbannee gara fuulduraatti akkamittiin adeemna kan jedhudha gaanama kan jiru. Amma faffaceenyi dadhabiisi tokkoon argamaa mul'ata saba Oromoo keessatti dhuguma wallaansoodha kun. Opportunistooti warri mata laallennee ni jirti hundumtuu jiru. Opportunistooti biyyuma lafaarra jiru, faranjii keessa jiru, eessa jiru, iddoo hundumaa jiru, faca'anii jiru. Nami bu'aa isaatiif olii gaffiiqa. Garuu nami saba isaatiif jedhee olii gadi fiiguu nama xiqqoodha biyya lafaarra. Nama xiqqootu bu'aa buusaa. Bu'aan nurratti hafe kuni amma tokkummaa keenya iddoo tokkotti qabsiisuu danda'u. Ilaameedhaan haasa'anii iddoo tokkotti ga'uu danda'u. Uummata Oromoo biyya lafaarra jiru, inni biyya keessaa jiru ilaamee tokkummaa isaarratti haasa'ee maal nu barbaachisa yeroo jedhuudhaan yeroo sana diina rifachiisuu irra aanuu hin dandeenye. Kanaachi eessayyuu ga'uun hin danda'amu. Kan bu'aa guddaa kan buusan egaan akkuma kanaan dura himee kana mee yeroo baay'ee wanti tokkummaa jedhu tokko maal jechuudha? Tokkummaa innaa jennu kun bifa akkamiin ibsama? Tokkummaa haa jennu bifa akkamiitiin ibsama? Sadarkaa olaanaadhaanii seeraa heeraan bahee jira. Seeraa heera qaba Oromoon. Seera sanarra dhaabbatee kan hojjetu tokkummaa hojjennu kan Oromummaa isaa balleessuuf facaasuuf itti dhufe suni tokkummaa sana keessa seenuu hin danda'u. Kan biyya isaa san national security jenna kan biyya isaa kan Oromummaa isaa kan hundumaa kan balleessuuf dhufe inni sana keessa hin jiru. Warri kan ammoo tiksan jiru hundumtuu
وانت تقودا في بوان وتتقودا في والفالا ورد أبتن يوكان إيغورو متقودا تكما وجد إيسا والدندأني ولي وجد نفني خاصأني تربيزا رتي تكما سنفدو دندو تكما كيستيري إلالا تكماني دانغا اتمرسوتون تأيني دانغا را رتي سيرا فيرا هدأمي كاني ناشنال سيكوريتي أورومو تقوم دندي تاوت الرجرات يروندما وناشنال سيكوريتي أورومو تقو بلسو كنوف كلافسا كناداسا كان أورومو ماسا بلسو في التوفيكوني ندين كيف سينون دندو كان كستين إلالا Oromoon irratti xiyyeeffatee iddoo keewwate sana sagantaa sana waan akeekkate sana bira ga'uuf hamma hojjechuu qabu jettanii yaadda waan sadii afur naa tuquu dandeessu? Tokkoffaa gaarii saganteeffatee jira. Sagantaa sana sagantaan tokko iddoon ga'uudhaa fi prerequisite kan ta'u wanti tokko maayinni tokkummaadhuma sana isa jennee haasofne sana nama duulchisuu danda'u ofitti harkisuu danda'u influential jedha warri faranjii influensii gochuu danda'u warri leadership namoota kana ofitti qabanii harkisuu haasa'uu wajjiniin lammaffaa uummata keessa makamuu danda'u uummati suni mataansaa akka deebi'ee waan sana hojjetu gochuu danda'u dandeettii guddaa barbaachisa kun sadaffaa gaafa uummati sun socho'ee achii ka'ee hundumaa godhuu jalqabu duukaa bu'anii sagantaa sanaa tokko tokkoon control mechanism itti kaa'uudha. Achi keessa akka diinni hin seenne kan facaafne akka hin balleessine kan godhu. Kana kanaan hoo adeeme iddoo tokko ga'uu dandeenya sadarkaa tokko ga'uu dandeenya jechuudha. Nira gopa iyada gota daki gala gotichai ebisiti kagesi atom bektu boichai ina vula vadira na veada borako borem basa koda ko kajeli ka borako boranu kamanyatu bore baba tamale kola mi borem bat tonkeru majiru kotara garaniru dirara garaniru etiko Kotin kona ya joroko godangama lafamba atuncha madana godangama lafamba atume kotana wadu kamna ya komoko wal jalana wal mararfana gafatigi di balabdana wal mararfana gafatigi di balabdana Kotin kona ya joroko godangama lafamba atuncha madana godangama lafamba atume kotana wadu kamna ya komoko wal jalana wal mararfana gafatigi di balabdana wal jalana wal mararfana gafatigi ballo
kibba bahaa Malbarni jiru sadarkaa olaanaatti namoota waajjira mootummaa keessatti hojjetan afeeraa waan godhee jiruu fi dipaartimentii adda addaa keessaa waamee waan jiruu fi afeerraa kana fudhatanii namooti hundumtuu haasaa fi waan Oromoo laalu diinni waan irra geessise hundumaa waan dabartanii fi guyyaa sanaa dhuftanii akka dhaggeeffattanii akka walii wajjiniin hirmaannu afeerraa guddaatinii goonee jirra. Kanaafuu teessoon keenya 1834 Barclay Street Fadi Odongu Center Nobel Park Wiki 3174 sa'a 5 qabdanii hamma halkan walakkaatti achi turuu hin dandeenya. Wanti tokko immoo argame qunnamtii karaa moobaayila duwwaa 422 duwwaa 422 duwwaa 4688851 jettanii nu bilbiluu hin dandeessu.